Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Arraaskooppii gabaabaa anazers of transaction examples of transaction qabannee isin dhufne. Example kana dura hojjenne irratti xiqqishoo ulfina yookaan ibsa simple ta'een kan isin rakkatahu argitan ture. Ammoo honooti example biraatti isiniif qopheessinee dhufne jira. Example kana irratti isiniif gala jeetiin abdii qaba. Akkasuma namoonni channel keenya fareetaatan subscribe godhuudhaan telegram keenya asham tech jechuudhaan seenuudhaan pdf ilee garagaraa akkasuma gaafiilee garagaraa hojjechuu dandeessu. Achirratti hirmaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Amma mee gama qophii keenyaatti isin haa dabarsinu. Transactionii September 10 up to September 30 kan qabannee dhufne. Baatii Septemberii 10 irratti wanta hojjetame haga 30 kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, firstly, September 10, John transfer cash his personal account to be used in the business. Bir 10,000. Johnin maallaqa isaa transfer godhe account isaatirraa maalirra oolchuudhaaf business irra oolchuudhaaf birrii qarshii 10,000 baafatee jira. Transaction isaa akkamitti hojjannaa ka jedhu ilaalla jechuudha. Birrii 10,000 baafatee ta'e erga baafatee akkamitti akka barreeffamu kan ilaallu ta'a. Inni kun asset liability and owners equity qaba akka seera isaatti. Isaan kun wantoota jalaa qabantu jira. Fakkeenyaaf asirratti amma kaashii birrii 10,000 biizinasiif oolchuudhaaf Joon baafatee jira. Asirratti birrii 10,000 Joon baafate. Kanaaf account receivable miti. Liqiidhaan kan receive ta'e miti. Akkasuma supply miti account payable miti. Kan inni ilaallatu kaashii isaati ilaallata jechuudha. Kaashii irratti qarshii 10,000 goona owners equity jala kapitaalii isaatis qarshii 10,000 qabaachuu waliin balance goonaa jechuudha. Qarshii 10,000 asiin goona gamanaanis qarshii 10,000 barreessinaa jechuudha. Okay. Inni itti aanu paid rent the month 500 kiraa baatiitiif qarshii 500 kafalee jira. Qarshii 500 kana yeroo barreessinu kiraa baatiitii irratti haaluma kanaan barreessinaa jechuudha. Qarshii 10,000 irraa qarshii 500 kiraaf kanne. Kanaafuu kaashuma keenya jalatti qarshii 500 goonee barreessinaa. Akkasuma kaapitaala keenya irraa waan fuuneef qarshii 500 hirrifnaa jechuudha. Yeroo hirrifnu meeqa ta'a 10,000 irraa 9,500 kaashii keenya jala ta'a. Akkasuma kaapitaaliin keenya 9,500 ta'a jechuudha. Asirratti waan ilaaluu qabdan balance jechaa deemu jira. Balansiin isaa equal balance ta'aa deemu jira. Inni commons wal fakkaataa deemu jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan kan hubachuu qabu dandeenyu ta'uu qaba jechuudha. Qarshii 9,500 kaashii jala qabna. Akkasuma kaapitaalii keenya jalaayis qarshii 5,900 qabnaa jechuudha. Okay. September 11. Septemberii 10 yeroo dabaree guyyaa itti aanu purchase a truck for bir 12,000 by paying bir 3,000 and giving a note payable by the differences. John ni bitee jira. Traakiidha qarshii 10,000 qabite ta'a. Example waan ta'eef qarshii 10,000 bitee jennee haa qabannu. By paying bir qarshii meeqa kafaluudhaan qarshii 3,000 qofa kafaluudhaan bitatee jira. Giving a note payable by the difference. Hagaaf immoo note payable dhaan waliif galan. Note payable jechuun akkuma kana dura jennetti wanta waraqaadhaan walii galtanii guyyaa akkanaatti nin fida jedhee walii gale sanii jechuudha. Guyyaa haga qarshii hagaafe akkasittiin fida jedhee waliif galee jechuudha. Kanaaf akkamitti akka barreessinu September 11 kana haa ilaallu jechuudha. Asirratti kaashii keenya qarshii 9,500 irraa qarshii 3,000 baafnee jechuudha. Maaliif kanaangi 10,000 irraa kafalle nuti qarshii 3,000 qofa kafalle jechuudha asirratti. Qarshii 3,000 kaashii keenya jalaa baafnaa jechuudha. Akkasuma wanti nuti qabnummaa asseetii keenya keessaa tiraakii qabaachuu keenya beekuu qabna. Asseetii jechuun qabeenya kam qabna. Fadhu liqiin haa dhufu, fadhu dirqiin haa dhufu, fadhu immoo qabeenya keenyaan haa dhufu. Qarshii 12,000 tiraakii binne qabna. 12,000 barreeffannaa jechuudha.
akkasuma asirratti 12,000 liabilitii nurra jiraachuu beekuu qabna. Tiraakii 12,000 binne irraa kaapitaalii keenya asirratti ammas qarshii 300 hir'isnaa jechuudha. Qarshii 300 yeroo hir'ifnu qarshii 6,500 ta'a. Akkasuma liqiin keenya 12,000 nurra ta'a jechuudha liabilitiin keenya. Akkasuma tiraakiin keenyas 12,000 ni jira jechuudha. Inni kun baalaans goone yeroo madaallu kaashiin keenya waliigala 6,500 ta'a yeroo 3,000 irraa hir'ifnu jechuudha. Akkasuma ammas 12,000 tiraakiidha ni qabna. Liabilitii keenyas qarshii 12,000 nutti jira. Kaapitaalli keenya 6,500 ta'a jechuudha. Haala kanaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, inni itti aanu September 12. September 12 purchase equipment on account 1,416. Inni kun September 12 irratti ni bite jedha meeshaalee liqiidhaan bite. On account yeroo jedhu bakka fedhetti haa ta'u. On account yoo kan isiniif jedhu ta'e liqiidhaan ta'uu beeka. Liabilitii ta'uu isaa. Kanaaf asirratti equipmentii qarshii 4,460 ta'u bitee jira. Maaliin liqiin bite. Isa kana yeroo kan ilaallu ta'u haala kanaan barreessin. Equipment EQPMT kan kun equipment goone equipmentii nuti qabeenya fadhu liqiin dhufa fadhu dirqiin dhufa fadhu qabeenya keenyaan dhufa jennee asitti dura dabarsinee jirra. Kanaaf asseetii meeqaa qabna 1,460 equipmentii qabaachuu keenya asseetiidha. Barreeffachuu qabna jechuudha. Equipmentii 1,460 binne kana kaapitaala keenya immoo liabilitiidha barreessinaa jechuudha asirratti. Kanaaf asirratti maal godhuu qabna? Liabilitii jaldeeyne 1,460 barreessinaa jechuudha. Baalaans godhaa deemnaa jechuudha. Yeroo asseetii irratti barreessinu liabilitii yookaan owners equity irraa barreeffamuu qaba jechuudha. Wal ilaallata it is similar to question or answers ta'uu qaba jechuudha. Okay. Inni itti aanus September 13 purchase supply on accounts 240. Ammas dhiyeessiidhaaf meeshaa barbaachisan dhiyeessiidhaaf wantoota barbaachisan liqiidhaan bitee jira. September 12tti birrii 240 bitee jira. Isa kana yoo kan barreessinu ta'u supply keenya wanti nuti dhiyeessiidhaaf baafne qabeenya keenya dhiyeessii oolchuudhaaf baafne waan ta'eef supply goone supply equipment aanu kanarratti as jalatti 240 goone barreessina. 240 kana kaapitaala keenyaan binne moo liabilitiin binne jennee yaaduu qabna erga asseetii keenya keessaa fixne jechuudha. Kanaaf on account waan jedhuuf asirratti 240 liability jalatti barreessinaa jechuudha. Okay. Inni itti aanu paid insurance premium bill 170. Ammas insuraansii premiumii ta'e qarshii 470 kafalee jechuudha. Paid kafaltii godhe September 14 irratti. Isa kana kan goona baasiidha. Maaliif? It is expenses. Insurance it is expenses. Baasiidha. Baasii wanta takka itti fayyadamuudhaaf baafnee jechuudha. Inni kun asitti 470 kaashii keenya jala barreessina. Baasii baasuudhaaf deemna waan ta'eef akkasuma kaapitaalii keenya jalaayis 470 baafnaa jechuudha. Supply hin laallatu, track hin laallatu, liability hin laallatu. Maaliif? Callaa yookaan kaashii keenya irraa baafne waan ta'eef liqiis hin laallatu jechuudha. Kanaafuu baalaans yeroo goonu wanta asirratti hojjenne kana 6,500 irraa 470 yeroo hir'isnu 6,330 ta'a. Asirratti account receivable nuuf hin kennamne tracking keenya garuu 12,000 ta'a jechuudha. 12,000 kanuma qabnu kan gadi buufannaa jechuudha asirratti. Bakka kanarrattis gaduma buufne malee hidhamee miti. Ammas baalaans wal jalaa yeroo godhaa dhufne deebisaan keenya wal fakkaataa yookaan asset equals to liability and owners equity waliin ta'a malee cal janneetuma yeroo kan baatiiwwan dhuftu hunda hisaabuma keessa keenya ta'u rakkoo fida. Baalaansii kanaaf asirratti barreessu jirra jechuudha. 12,000 tiraakii keenya asuma buufannaa akkasuma equipmentii nuti baafanne qabeenya keenyaas gadi bu'aa. Supplyidhaaf wanti baafnes 240 asumatti gadi bu'aa jechuudha. Liability irratti immoo liqiin nurratti ida'amaa dhufe
12,000 irratti 1,460 akkasuma 240 walirratti idaanee kaayyanna. Liqii 13,700tu nurratti argamaa jira jechuudha. Inni kaan kaapitaalii keenya. Kaapitaaliin keenyas 6,500 irratti 770 idaana 6,330 ta'a jechuudha. Baalaansii kana yoo dhumarratti ilaallu ta'u walqixa ta'a. Ammallee yoo ilaaltan taate sappilaayii kanarraa eegalee haga kaashiitti yoo walitti idaatan akkasuma liabilitii fi owners equity walitti idaatanii walqixa isiniif dhufuu danda'a jechuudha. Okay, isatti aanutti dabarru. Receive cash for September 15. Receive cash for service completed 316. Tajaajilaaf wanta xumuru receive cash kannee jechuudha. Kaashii kannee jechuudha. Tajaajila xumursiisuudhaaf. Tajaajila xumursiisaniif 360 jechuudha. Tajaajila sana waan xumursiiseef maallaqa baasii ni baase receive ni kannee jechuudha. Kaashii kannee jechuudha. Asirratti maal goona 360 kaashii keenya irratti kan barreessinu ta'a. Akkasuma kaapitaalii keenya irrattis 360 barreessinaa jechuudha. Isa kana irraa hir'isuudhaaf. Okay. Akkasuma September 16 purchase supplies on account 240 bakka kanarratti akkuma kaanitti akkuma kana dura goonetti supply hateetti kunis purchase ni kafale dhiyeessiidhaaf ammaas liqiidhaan dhiyeessii bitate jechuudha. Waan dhiyeessiidhaaf barbaachisan irra deebi'ee ammaas 240 bitee jechuudha. Isa kana inni kun yeroo barreeffamu supply keenya jala irra 240 irratti idaannaa jechuudha. 240 asirratti agartan kan on account jenneen yoo halaaltan taate on account jedha. On account waan jeef liability keenya jalatti ammaas 240 barreessinaa jechuudha. Wanti liqiidhaan dhufu jirus asirratti nuuf dhufa. Akkasuma wanti nuti liqiidhaan bitannee nuuf taa'u jiru supplynis nuuf ta'a jechuudha. Amma immoo qarshii paid September 18 irratti paid salary of bir 900 asirrattis salariidhaaf qarshii 900 kafalee jechuudha. Salarii godhuudhaaf qarshii 900 paid kafalee jira jedha. Kanaaf September 18 irratti maal godhuu qabna? Kaashii isaa jalaa barreesse. On accountidhaan kafalee miti wanni kun. Wanni kun kaashii isaatiin kafalee jira. Waan kafaleef paid waan godheef qarshii 900 kaashii keenya jalatti barreessina. Kaapitaalii keenya jalatti paid waan goone barreessinaa jechuudha. Not on cash. Osoo cash ta'ee liability jalatti barreessina. Kanaaf osoo on account ta'ee liability jalatti barreessina sorry. Osoo ammoo cash waan ta'eef 900 asirratti barreessine akkasuma kaapitaalii keenya irratti barreessina. Okay, baalaansii isaa yoo kan ilaallu ta'u 360 irraa akkasuma 900 walirraa irraa hir'isna jechuudha. Meeqarraa 6,330 irraa hir'isna jechuudha. Yeroo hir'isnu 5,790 nu hafaa jechuudha. Tiraakiin keenya qabeenya makiinaa waan ta'eef makiinaan kun long term asset waan jedhamuuf numa ta'a. Kanaaf ati yeroo hunda ajandaa kee keessatti yookaan joornaalii keenya keessatti yeroo hunda barreeffamee taa'uu qaba. 12,000 keenya numa jira makiinaan tiraakiin keenya jechuudha. Itti aanee equipmentiin keenyas akkasuma 460 meeshaaleen bibbinnee istoora haawusii keenyaan tolchines yookaan makiinaan tolchinu haa ta'u 460 kaayamee jira jechuudha. Akkasuma on supplies dhiyeessiidhaaf yeroo lama liqii fudhannee jira. Yeroo lama asirratti yeroo jalqabaatti 240 fudhannee itti aanee ammas 240 fudhannee walitti idaanee baalaansii keenyaas jalatti barreessina 480 ta'a jechuudha. Okay, akkasuma liability keenyaas liqii keenya asirratti 13,700 ofirraa qabna. Liqii nurraa qabanii 240 liqiin biraa nutti jira. Kami liqii supplyidhaaf bituudhaaf liqeeffannee 240 jechuudha. Idaanee 13,940 ta'a jechuudha. Akkasuma kaapitaaliin keenyaas asirratti idaamee walirratti kan dhufu ta'a jechuudha. Okay. Inni kun
akkanatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Inni biraa paid it is liability for a purchase of equipment. Bakka kanarratti liability nuti meeshaadhaaf binne san hunda paid kafallee jira asirratti kan ilaallu qabnu bakka kanatti. Equipmentiin keenya 1460 equipmentiif liqiidhaan binne san hunda ofirraa kafallee jira. Kanaaf asirratti kan hir'isnu ta'a jechuudha. Asirra 1460 ofirraa hir'isa. Akkasuma liability keenya jalattis 1460 barreessina jechuudha. Asirratti kan agartan yoo ta'e equipmentii irrattis ni jira, liability jalattis ni jira. Maaliif paid waan gooneef jecha equipmentiin keenya ni barreeffama, akkasuma liability keenya jalaayis ni barreeffama jechuudha. Waan kafalleef liability keenya. Okay. Isa itti aanu kan ilaallu ta'a. September 24 record sale on account bir 2018 2080 ni gurguree jira. Maaliin liqiidhaan gurgure. Liqiin namaaf kennee jechuudha. Waan kanamma maallaqaan osoo hin fudhatin liqiidhaan namaaf seel godhe jechuudha. Kanaaf inni garuu record akkamitti godhuu danda'a asirratti kan ilaallu ta'a. Account receivables and account payables goona jechuudha. Account receivable jechuun liqii booda fudhattu, liqiidhaan waan fudhachuu deemu. Waan ati liqiin kennite takka fudhachuu qarshii 2080 barreessina. Warra liqii waan pay gooteef kafalteef jechuu liqiidhaan asirratti si barreessina. Qarshii 2080 jennee jechuudha. Haala kanaan kan barreessinu ta'a jechuudha. Okay, mee amma baalaansii isaa kana yoo ilaallu ta'u, baalaansiin isaa kun asirratti yoo ilaallu ta'u qarshii 5,790 ta'a jechuudha. Kaashiin kanuma jalqaba baalaansii goone kan account receivable immoo 2080 kan amma liqiidhaan kennine ta'a jechuudha. Inni kun kamii kan sale on account goone jechuudha. Liqiidhaan kan gurgure meeshaalee 2080 barreessina jechuudha. Tracking keenya akkasuma long term assetiin keenya numa jira. Equipmentii kanarratti kan xiqqoo adda baasu qabnu equipmentiin 0. Equipmentiin balansiin isaa 0 waan ta'e wanni ta'eef 1460 paid goone jira. Liability for equipment are paid goone jira. Transaction kanarratti transaction is September 20 takkaatti yoo deebinee ilaallu ta'u paid is liability for the purchase of equipment. Equipment dhaaf wanta baafame hunda kafalamee jira jaa 1460 waan kafalameef hundi isaa 0 goonaa jechuudha. Supplying keenya 1480 liqii yeroo lamaan liqeessine sanii waan binne 1480 ta'ee qabna jechuudha. Liability keenya kanarratti ammas kan ilaalu ta'uu qabna. Equipment 1460 firraa 0 goone kana asirraa hir'isuu qabna. Waliigala asirratti mee qabna liability keenya 13,940 qabna jechuudha. Liability nurra jiru asirraa 1460 hir'isuu qabna jechuudha. Maaliif equipmentiidhaaf kafallee jirra. Equipmentii 1460 ta'e san kafaltiirra oolchinee waan jirruuf ofirraa hir'isnaa jechuudha. Yeroo hir'isnu 13 irraa 12,480 tun waafaa jechuudha. Account receivable account payable keenyas ni barreeffama jechuudha. 280. Okay, akkasuma kapitaaliin keenya 5,790 kaashii hojii wal qixaa waan ta'eef barreeffama jechuudha. 999 irraa hir'isne jechuudha. 6,230 irraa gadi hir'isaa dhufne isa kana nuuf tahee jechuudha. Okay, inni itti aanu isa kana jechuudha. Receive an invoice for track expenses 150 and the September 27 paid utility expenses 205 and the September 27 paid miscellaneous expenses 73 birrs. Inni kun baasii expenses waan ta'eef bakka takkatti dubbise 115 expenses baafsine kapitaalii fi kaashii jalatti barreeffama. Akkasuma 205 kaashii fi kapitaalii jalatti barreessina jechuudha. Isa utility dhaaf baafne jechuudha. Inni itti aanu miscellaneous dhaaf baafne
73 kaashii fi kaapitaala jalatti barreessuudha qabnaa jechuudha. Yeroo kana expense yeroo jiru wanta kaashii keenyarraa hir'achuu qabu. Yeroo hunda jechuudha kaashii keenyaaf kaapitaalli keenya kan irraa hir'atamuu qabu jechuudha. Kanaaf 5,790 irraa isaan sadiin kana hir'isuu qabna. 115, 205 fi 73 hoggaa hir'isnu 6,183 dhufaa jechuudha. Akkasuma kunis akkasuma dhufaa jechuudha. Hayyee bakka kanarratti erga kana ta'e booda inni itti aanu receive cash from customers on account bir 1420 kaashii keenya kan customeraaf kennine on accountidhaan fudhannee jirraa jedha isa kana. Inni kun kan account receivable yeroo duraa goone san qarshii 420 kana yeroo 280 irraa hir'isu. Akkasuma account payable irraas 420 hir'isa. Customerii keenya irraa kan on accountiin kennineef fudhannee jedha asirratti. Kaminni kan kennine 280 kana dura kan kennine san sales on account hagoone. Kan September 24 san jechuudha. Isaan immoo September 28 nuuf fidan jechuudha. Cinaa isaa 420 nuuf fidan jechuudha. Meeqaatu irratti hafa 660 irratti nuuf hafa jechuudha. Inni itti aanu September 30 paid salary to employee bir 950 salaryidhaaf salary employee dhaatiif qarshii 950 kafallee jira. 950 kaashii kan jalaa hir'isuu qabna. Akkasuma 950 kaashii kan jalaa hir'isuu qabna asirratti. 950 kanaaf yeroo kana ida'amni nuti jalaa argachuu dandeenyu asirratti 950 goone jechuudha. Yookaas kaashiin keenya meeqatti irratti 5,233 ta'a jechuudha. Account receivable irraas 2,280 irraa 1,420 hir'isnee 660 dhufa. Tracking keenya akkasumatti gadi bu'a. Supplying keenyas akkasumatti gadi bu'a. Liabilitiin keenyas akkasuma wanti itti ida'ameef irraa liqii kafallee hin jiru jechuudha. Garuu wanta nuti gurgurre irraa kan gadi bu'eetu jira. Qarshii 660 liqiitu jira jennee katabna jechuudha. Namicha liqeessineef kastaamarii keenyaaf 660tu hafe jechuudha. Asirratti kaapitaaliin keenyas akkasumatti kan hir'atu ta'a jechuudha. Asirratti qarshii 5,233 ta'a jechuudha asirratti. Erga kana ta'e booda transactioniin inni dhumaa the owners withdrawal 1,750 for personal uses. Abbichi businessmaaniin kun maallaqa qarshii 1,750 baase personal useidhaaf itti fayyadama ofii isaatiidhaaf fayyadamuudhaaf. Mana hakimaa ta'uu nyaataaf haa ta'uu kafaltii barattootaa yookaan kafaltii waan kafaluutirraa baafate jechuudha. Qarshii 1,750 asirratti 5,233 irraa 1,750 hir'isna jechuudha asirratti. 1,750 kaashii keenya jala akkasuma kaapitaalii keenya irraa hir'isna jechuudha. Yeroo kana hir'isnu meeqa nu dhufa? Baalaansiin 3,483 dhufaa jechuudha baalaansiin yeroo hir'isnu. Account receivable keenya akkasuma 660 nutti hafe. Tracking keenya akkasuma jira. Supplying keenyaa fi liabilitiin keenyaas akkasumatti 480 12,480 akkasumatti ta'a. Account payable keenyaas 660 liqiin irratti hafuu barreessina. Kaapitaaliin keenyaas akkuma kaashiitti 3,483 goonaa jechuudha. Okay. Erga kana goone balance ta'uu isaa asirratti ilaaluu qabna. Formulaa kanatti fayyadamne. Asset equals to liability plus owner's equity. Liability fi owner's equity wali ida'ameeti assetiidhaan wal qixxaachuu qaba. It is the formula. Kanaaf yeroo kana wali ida'anu
kaashii irraa eegalee haga sappilaayiti 480 akkasuma asirra 3,483 ida'uu 660 ida'uu 12,000 ida'uu 480 yeroo goonu 16,623 nuuf dhufa. Liabilitii irraa immoo 12,480 ida'uu 660 ida'uu 3,483 yeroo barreessinu 16,623 isiniif dhufu qaba jechuudha. Kunooti barattoota keenya egzaampiliin kun salphaa yookaan simpil ta'uu isaa asirratti hubachuu dandeessu. Asirratti wal qixxaatee dhufuu isaa kan ilaaltan ta'a jechuudha. Dogongora asirratti hojjennes dhiifama kan fudhatan 5,233 akkasuma 6,183 bakka goone kan osoo irraa hin hir'isin kan kaapitaalaa akkasumatti keenyaan ta'eef dogongora keenya akkanatti wal qixa isiniif dhufuu isaa yoo kan ilaaltan taate it is simple deebisaan kan isiniif dhufu ta'a jechuudha. Kan akkasuma ammas joornaaliidhaan yaanaazarii isaa kan isiniif baafnu ta'a. Akkasuma tiraanzaakshinoota baalaans tiriyaal baalaansii haa ta'u isa kana hundaanis egzaampilii itti idaanee isiniif fiduudhaaf tattaaffiirra jirra. Asirratti yoo dhaabbanne gaariidha nutti fakkaate barattoota keenya akkasuma wanni nuti isiniif gadhiisnu yoo isinitti tolu ta'e laayik godhuudhaan koomentii jalattis nu jajjabeessaa. Koomentiin keessan jajjabina keenya laayikiin keessan akka hawwinu akka waan biraa hojjechuudhaaf hawwinu nu godha. Kanaaf jabaadhaa qoodhaan isiniin jechuu barbaada. Galatooma.